السلام ورحمة الله وبركاته. درارتي هذا مناخيا خرجت في جالتك أمة المدين بقى جمدة بقى ويا راح نجيسة شو بربادة ياسوت وقولي محمدي في أكسما هبوب ساتي في شروط ساتي في ريوت ساتي في وراسة القدم هندلو بقى ويا جمدشو ilma lafaa dhufaa qacalee Muhammad Jamal Aliyyi baga guyyaa gammachuu kanaan isin jechuu barbaada. Itti aansuunis gammachuun Qur'aana qaananii fixuudhaa laaftuu isinitti hin fakkaatin. Ilmi namaa Rabbiin hoggaa uumu manwaala akka namni meeshaa hoggaa tolche faranjiin manwaala wajjin baaftutti Qur'aana kanaatu isaa wajjin dhufe akkatti jiraatan jiru jireenya hunda Qur'aana kanaan barsiisa. Qur'aana jechuun jiru jireenya ilma namaa jechuudha. Amala gaarii, gocha gaarii, jecha gaarii, fuula gaarii, rahmata qabaachuu akkasuma qulqulloomina keessaatii fi gubbaa wanni nama barsiisu Qur'aana Rabbii. Ijoolleen Qur'aana ijoollummaa barattee ijoolleen dhugaa dhalattu qalbiin isiidhaa sammuun isiidhaa akka waraqaa adiiti. Qur'aana dura sammuu isaanii irratti hatabu jechuun jireenyi isaanii hafuudura jireenya tasgabbii qabu, jireenya rahmata qabu, jireenya dhugaa of keessaa qabu, jireenya haqa qabu. Namni Qur'aana barate cubbuun dalagu kanaaf laafaanaa miti Muhammadii fi ummaa Muhammadii fi obboleeyyan Muhammadii fi hiriyoota isaatii fi firoota isaa hundaan ana dabalatee bagan gammadee baga gammadanii isin jechuu kana kan inni irra dabru yeroo takkallee irra dabarre sheekha isaanii sheekha keenya haafiza Qur'aana tajwiida qara'u kan yeroo gabaabuu keessatti daa'ima kana Qur'aana fichisiise galatoomii rabbiin jazaa siyaa qabanuu jechuun barbaadaani wanni naasoo hiyyeessinii xumuru gabaabaan jireenyi Qur'aana qara'anii xumuruudhaaf gammachuun isaa gammachuu haadha abbaan gammadan osoo gammachuu duniyaa qofa ta'e gammachuu duniyaa irraa kaatee aakhira dhaabbatu guyyaa qiyaamaa rabbiin ijoollee Qur'aana qaraatee fixee ofaa haffattee haadha abbaa kabajaa ijoollee saniitiif jecha taaja mataa gubbaa kaa'an jechuudha. Koofiyyaa kabajaadhaa mataa kaa'anii osoo duniyaan kun guutuu walii qabanii si wajji waliin madaallee jechuudha. Kanaaf bagaan gammadee baga gammadanii siin jechuu barbaada. Muhammad Qur'aana irratti namni isa kakaasee osoo hin ta'in obboleessi isaa Meeshaa guddaa Ayyuub ji'a lamaa fi walitti Qur'aana yeroo fixu bakkuma sanatti eebba haflaa akkanaa godhanii fi gammachuma isaa sallaalee anis akkana Qur'aana qara'ee gammaduun qabaa warra kiyyaas gammachiisuun qaba waan jiru yaada san fudhatee isa laallatee akkasumatti innis yeroo akkasii waggaan osoo hin gahin Qur'aana aliif irraa kaasee xumuree bakkuma sanatti eebbifamee alhamdulillah jechuun barbaada. Gammachuu kiyya kana waliin ibsan kun taan akkuma jirtutti anaaf haa ta'eessu qalbii kiyya keessaa jiraachuu jecha wanni gammachuu kiyya kana ibsachuu barbaadu dur kitaabarra jira namichaatu mucaasaatiin kitaabarra seenaa barreeffamtee jirtu yeroo Qur'aana fixxe saayikilaan siin badhaasa wayii jechuun xiqqaa wayii jechuun badhaasaan sii kannaa jennaan hoggaan isaan ga'e badhaasa naa kan ta'e tabaarakalladii biyyatiin mulku hoggaa buufte badhaasa wayiitiin sii kannaa jee akkasitti badhaasa xiqqaa wayii itti laatu jennaan saayikila naa bitii jee saayikila akkamii sii bita xiqqaadhaan sii bita jennaan tabaarakalladii biyyatiin mulkuun guddaa waan ta'eef saayikiluma guddaa naa bitii jee mucaan kanaafuu anis saayikila guddaa bareedaa kan isaaf hamilee ta'u saayikila sanii bitee fi fidee kunoo saayikila sana ammoo asitti isa badhaafna inshaallah. Ijoolleen hundaa'u akkanumatti Muhammad irra laallattanii Qur'aana akka qaraatan isinii dhaamaa Muhammadiif Qur'aanni saahiba isaa jireenya isaa hiriyaa qalbii isaa hiriyaa jireenya isaa haa ta'uu fi duniyattis itti milkaa'ee akhirattis jannataan seenu rabbi isaa haa taasisu
إن شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أيوة بدأ سيدو جروان تبي جفتي مريبان إن شاء الله صوت الرجوع आइए शेख निसानिल्ले गरमन रुपानी इंशाअल्लाह वाले से तगहामे नीब सतनी संदूर अम्मो सेना गबाबा मंगुद्दी चगुया हर्रा